Ayya kam jirtan dhaggeeffattoonni Soofumar app hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isin jechuu barbaada. Ani nagaa koo dhagalan rabbiin badiin isin akkam jirtu fayyaan jiruuf jireenya keessa kun hunduu nagaadha. Egaa kuni akkuma beektan Soofumar appiidha. Viidiyoo kanarratti wantoota adda addaa hojjedhee isiniif dhiyaachuu irratti argama. Har'a immoo wanta addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Yaadni kun hundayyuu ni jijjiira keessatti ijoollee yaa'uutuubii hojjetan akkanumallee warroonni dhaggeeffattoota ijoollee yaa'uutuubii hojjetanii taatan wal qarqaaruu irratti waa tokko dubbachuu barbaadeetan dhufe jechaadha. Egaa har'a waa baay'ee irratti waliin ni haasofna yaada keessattuu haala guddina yaa'uutuubiidhaan keenya akkamitti walii guddisuu dandeenya waan jedhu irratti yaadan wanta taajjabeerra wantan argeerra wantan hojjechaa jiru irraayi waan tokko isiniif jechuu barbaada jechaadha. Egaa jalqaba akkuma yaada keetti dhiyeessuun ammallee subscribe gochuun dagatinaadha akkanumallee like share gochuun dagatinaadha. Egaa salphaadha subscribe gochuun al tokko asirra qabu qofa achiin booda immoo mallattoon bilbila isin faana dhufti. Bilbila kanarratti illee mallattoo bilbila kanarratti okay gochuudhaan olla irra yoo gootan viidiyoowwan ana hojjedhu mallattoo notification akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu jechaadha. Egaa har'a waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira wanta taajjabeerra. Egaa akkuma beektan Soofumar appiin kun irratti akkuma beektan jechaadha linkii kan koo warroon isin tanitti fayyadamtan telegiraama kan koo irratti guruppii baay'ee cimaa tokko jedhee ta'in kan yaade baneen ture. Guruppii san irratti waliin guddanna waliin haa guddannu waan jedhu irratti hojii miseensa walii ta'uu irratti qophaa'ee yeroo tokko hojii akkasii eegalee ture jechaadha. Hojiin sun illee galma ga'uu hin dandeenye. Egaa asirratti waan baay'ee tokko ni haasofname isinillee yaada qabdan gara komantiitiin naa kennaadha. Maalidha kunillee ijoolleen keenya irra caalatti ijoolleen keenya jechaadha saba Oromoo irra taatan wal guddina irratti bakka hin qabnu bakka wal jabeessuu irratti wal qabachuu irratti wal guddisuu irratti bakka hin kennu nu irra caalatti bakka nu kennuuf inaaffaadha. Ebaluu maaf guddate ebaluu maal akkas ta'e ebaluu akkas ta'e maaf akkas hin taane qofa irratti tenshinii kennina. Kanaaf sabni keenya illee yeroo baay'ee guddina nu dhorke tokkummaa keenya jechaadha. Tokkummaa yoo qabaatte galma geetta, tokkummaa yoo hin qabaatin galma hin geessu jechaadha. Akkuma Oromoo yoo mammaaktu qunceen wal dandeettee arba hiiti jette Oromoon yeroo mammaaktu jechaadha. Akkanuma kanarratti rakkoo qabnu. Ijoolleen keenya maaliif waliin miseensa waliif taatanii viidiyoowwan keessa walii ilaaltanii yaa'uutuubii irra keessatti warra hojjettan maaf waliin guddifni maaf wal somna maaf abshaal tokko abshaala inni ta'a tokko immoo doofaa ta'a yookaan maalaa jennu jechuun jecha kennuun illee nama dhiba. Inni abshaala inni godheef jechuun godhameef inni callisu sun abshaala inni godheef dammoo seeraan ilaalee fi seeraan subscribe godhee fi viidiyoo san guddiseef immoo inni doofaadha yookaan nama sammuu qabne jechaadha. Akkasitti warra ilaalantantu jira maaf ta'a waan jedhu irratti xiqqoo haasofna. Egaa akkuma isiniin jedhu telegiraama kan koo jeessa isinitti mul'isa jechaadha. Har'a wanti irra dubbachuudhaaf dhufe kana waan ta'eef egaa hundi keessan yaadatti kennaadha. Yaada kanarratti irra mari'annee hojii tokko hojjechuudhaaf qophaa'ee jira jechaadha. Hojii kanarratti illee isinuma qaba waan ta'eef isintu na qarqaaree Oromoo wal qarqaarreet galma ni geenne jedhee waan yaadeef qabadhee isiniif dhiyaadhe jechaadha. Egaa mee achi irra jenne Oromoo sabtuu sab yaa'uutuubii isa jedhu kana irratti miseensa gara naannoo 400 akkuma argitan kana 432 jala kana jira. 432 jechuun akkaawuntii 22 yoo walii godhee naannoo nama 900 jala kan ga'udha jechaadha. Garuu hojii kana yeroo jalqabu jechaadha yaadeetan hundi keenya wal qarqaarree galma keenya waan jedhu irratti waan yaadeef gruppii kana uume. Gruppii kana erga uume booda hojiitti seenne hojiitti yeroo seennu garee gareedhaan wal goonnee hin hojjenna waan jedhu. Maaliifi wanni yaadeen ture Oromoon tokko afaan tokko wal dhageenya wal dandeenya afaan tokko haasofnaa wal guddifna waan jedhu waan qabadheefi namni martiyyuu ni hojjeta waan jedhu sammuu keessa qabee gruppiidhaan gara naannoo gruppii sadii uume. Gruppii sadiin san keessatti nama 20 naannoo sanitti narra madee garuu hojii irratti duwwaa ta'e. Ijoolleen hojjetan muraasti jirtanii warri kuwwan dammoo gameessaa hojjetamee fi jennaan inuma callise jechuun kan barbaadu namni subscribe akka godhuuf waan ta'eef inni namaaf gochuu bakka hin qabu jechaadha. Ni hafee karaa irratti yoo naan ilaalu wal amannaa wal dandeenya jedhee waan yaadeef akkas godhee isaan garuu abshaalummaa fidnaaniin nan dhaabe nan dhidhe guruppiis jechaadha. Kana kan gochuu danda'eef hundi keenyayyuu osoo walii yaannee waliif goone karaa salphaadhaan nama membarii 1,000 dhiisiti 10,000 yoo argatu miliyoona 10 argata. Oromoon miliyoona 50 kan qabu. Kanaafiyyuu maaf ta'e maaf akkas ta'e jennee yoo yaannu hundi keessanuu yaadaa sammuu keessan keessatti. Namni tokko viidiyoo hojjetee yoo gadhiisu daqiiqaa 3 ilaaluun yoo laalleef maal rakkina qaba. Karaa viidiyoo kanatti illee har'a waan dhiyaadhee isiniif dhufeef kana jechaadha. Kanaaf amma
baay'ee isin taasisuu kun sammuu keessa isin adeemu maaliif wal guddisuu irratti bakka waliin kenna ijoollee kanaan dura isin kaasee ture ijoolleen hindii tokko baay'ee tokko na ajaa'ibsiisan misee ijoollee sanniin wajjin kontaaktii waan qabuuf jechaadha. Feesbuukii sooshaal miidiyaa waan jedhamu irratti guruppii qabanii guruppii san irratti nam tokko yoo sabskiraayib dhiisiiti waan fedhe liinkii isa gadhiisi yeroo san immiidiyeetilii yeroo san guddisu keenya garuu bakka sanatti hin jiru maaf ta'a. Kana gaafii isiniif dhiisee jira. Har'a egaa waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Amma har'a wanti qabadhee isiniif dhiyaadhee guruppii tokko ni uumna. Guruppii kana keessatti xiqqoo isii kanaan dura gadhiifnee jechuun wal amannee hin goonaadha irratti wal amannee amma immoo yaada keessan irraa ka'uudhaan jechaadha. Guruppiin uumnu kun ni cima. Jechuun seera bal'aa itti uumneerra amma namni keenya waliif yaaduu erga dhabame nama waliif yaaduu hin dandeenye hin barbaannu nama walii yaaduudhaan waliin guddanna jedhu immoo ofitti hammanneet guddachuu ni yaalla jechaadha. Kana ni goona. Kana fakkeenya guddaa akka fudhachuu dandeettan saba biraarraa. Guruppii saba biraarraa seenaatii akkamitti hojjetan waan jedhu mee ilaalaadha. Sabni keenya dandeettiin dhabnee sammuu dhabnee hin qabna garuu itti fayyadamuu irratti duwwaadha. Maaf ta'a. Kanaaf kanarraa kan ka'e saba biraa irratti taa'urraa sabni keenya illee tokko ta'anii waliin akka guddannu ijoollee yaa'utu hojjetan keessattuu jedhisiin jedhara warra waliin nu qarqaraadha. Asirratti wanni dabarsuu barbaadu tokko ijoolleen kanaan dura yaa'utu keessan guddate promoot gochuu hin dandeessan ijoollee Oromoodha. Promoot godha humaa miti waan guddaa miti beeksisa promoot godha ijoollee haa guddatan. Wal qabatanii haa guddatan. Kanaaf asirratti hojjechuu qabdan jedhee ta'uu waan yaadeef. Kanaaf guruppii tokko ni uumna jechaadha. Akka kootti guruppii tokko nan qopheessa. Guruppii kanarratti adminiyoota nama sadiin tokko nan barbaada. Nama sadi adminii nan qaba. Isaanitti fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Karaan itti hojjennu maalidha? Waliin haa guddannu guruppiin jennu kun amma waliin haa guddannu jennee banna. Kana keessatti yaada keessan irraa ka'uudha jechaadha. Seeraa fi heera guruppichaa dammoo qopheessee jira. Seerri guruppichaa keessattuu hojii kanaaf qophii kan ta'e fi yeroo gahaa kan qabu akkanumallee intarneeta gahaa kan qabu gara guruppii kanaatti ni seena. Asirratti wanti inni himu akkanumaan namni guruppii sanarratti liinkii argachuudhaaf warroonni barreeffamaaf jinjaanaaf seentan bakka hin qabnu achumatti nurraa dhaabadha. Kana isin jechuu barbaada. Inni lammaffaa kanarratti keessattuu tokkoffaa irratti ijoolleen galmaa'uudhaaf kutaa galmee tura. Kutaa galmee sanarra galmaa'uudhaaf warroonni dhuftan kutaa galmee sanarratti dhuftanii koodii ni fudhattu. Koodii isin gahuusan jechaadha. Koodii san fudhachuudhaaf ijoollee qophii kanaaf taatan qofa malee warroota liinkii qofa ergachuudhaaf bakka dhuftan bakka hin qabu. Asirratti please hojiin hojjetan taaneen walirraa gurru. Karaa kee qabadhu karaa kee ni qaban. Kanarratti isin jechuudha. Lammaffaa haa kamitti guruppii kanarratti seennaa warra jettaniif gara guruppii nu dhuftanii maqaa telegiraamaatii fi maqaa keessan ni barreessitan. Yeroo galmooftan jechaadha. Bakka galmee sanarratti maqaa telegiraamaatii fi maqaa yuutuubii keessanii achirra galmee irratti galmeessitanii ni ergattanii achirraa erga galmeeffatanii booda koodiin isinii kennamu jira. Koodii isinii kenna. Koodii san hundi keessanuu koodii keessan ni maxxanfattanii jechaadha. Kamiif piroofaayilii telegiraama keessan irratti ni maxxanfattan. Inni sadaffaadha akkaawuntii 5 ol qabaachuu qabda namni gara guruppii kanaatti seentu. Ammas irra deebi'ee isiniin jedhaa jira boodarra dammoo akka waliin ittiin koomannee fi akkaawuntii 5 ol qabaachuu qabda. 5 ol warri qabdan immediately gara guruppiitti seenuu dandeessanii ni galmooftanii koodii nu fudhatan jechaadha. Erga fudhattanii koodiin isinii kennamee booda jechaadha. Erga koodiin isiniif kennamee booda akkaawuntii qabdan 5 ni galmeessitu. Akkamitti koodii keessaniin ergitan akkaawuntii 5 iskiriinshuutii isaa kaaftanii akkaawuntii 5 yoo qabaatte 5 isaa iskiriinshuutii qabaatte kaaftee gara koodii maqaa koodii keessan koodii san qofa irra barreessita. Qofti kee irratti hiiteet gara guruppii iskiriinshuutiidhaaf qophaa'etti ergita. Amma kutaa itti galmeetii miti. Kutaa biraatu jira kan iskiriinshuutii qofa fudhan. Kutaa sanitti ergitta. Linkiin isiniif kenname jechaadha. Erga galmooftanii booda achiin booda erga iskiriinshuutii keessan ergatanii adda baanee koodii keessanii nu seenee nu bira gahee booda ammas deebitanii kana erga qulqulleessine gara viidiyoo keessan yookaan liinkii keessan kan daqiiqaa 10 fudhachuutti seena. Daqiiqaa 10 ta'uu qaba. Achii gad ta'uu qaba. Achii ol ta'uu hin fudhannu. Linkii tokko namtiyuu koodii isaatiin ni ergata. Erga ergatee booda linkiiwwan baay'ina keenya ilaallee baay'inni namootaa miti kan barbaadu ani. Baay'inni ani barbaadu baay'ina sammuutiin qaroomuunnaati. Nama sin hojjedha jedhee dhufeedha. Kanaaf nama akkasiirraa linkii isaa koodii isaa wajjin hidhee nuuf ergaa. Linkii san immoo nuu linkiidhaan sanniin walitti heenee pileeylistii tokko uumnee fi achi jala galchina. Achiin booda gadhiifna jechaadha. Bakka viidiyoon itti gadhiifamu kutaa addaa qaba. Achirratti nu gadhiifna. Hundi isaatiiyyuu pileeylistii san ni ilaala. Namni 30 achi keessa hidhamee yoo ta'e viidiyoon nama 30tti pileeylistii tokko jalatti hidhama. Yeroo kana namni hundinuu immediately
viidiyoowwan achi jala jiran kan nama 30 ilaalaa jechaadha. Yookaan 100 ta'uu danda'a, 200 ta'uu danda'a. Akka baay'ina keenyaatiin adda wal qoqqoodna. Bakka tokkotti namni akka playlistii tokko jala viidiyoon baay'een akka jiraatu goonu addaan qoqqoodna. Kanaaf namni hundinuu ni galcha jechaadha. Hundinuu ni galcha. Kutaa riippoortiitu jira. Kutaa riippoortii san akkam goona amma asirratti dubbachuun waan qabu riippoortii akkamitti ergina warra jedhuuf xiqqoo ishii viidiyoo gabaabaa tokko hojjedhee achirratti isin gadhiisaa yeroo san ni hubattan jedhee tayyaadha. Haala kanaan itti deemna. Please dhumarratti wanni isin jechuu bara. Haalli qophaa'e kana fakkaata. Sirichi kana fakkaata. Irra caalatti siricha telegiraama kan koo jala seentanii ni argattan. Voisiidhaan jechaadha. Garuu warroonni hojii kanaaf hin seenne gara guruppii kanaatti yoo seentanii galmooftanii erga koodii fudhattanii booda linkii erguudhaan hojii irraa duubatti deebi'uudhaan osoo admiinota guruppii kana keessa jiran naa esoofsiisin keessaa baatan chaanaala keessan yeroo san hin qabannaa. Chaanaala nama sanii ni qabannaa hojii irraa kan duubatti deebi'e jechaadha. Maaliif yeroo nurraa gubaara namni kun as keessa isheen hojiin hojjenne yeroo nurraa gubaara yeroo inni linkii ergachuu qofaaf hojii fi miti injanaadhaaf nama dhufuuf ta'uu danda'a. Kanaaf guruppii kana keessa seenee koodii erga fudhatee booda hojii irraa kan duubatti deebi'e chaanaalli isaa ni qabannaa. Hundi keenyayyuu erga hojii marsaa tokkoffaa eegalle xumurree booda hundi keessanuu riippoortii ni goona mucaasan nama san chaanaala isaa riippoortii ni goona dislaayikii ni goona. Dislaayikii baay'ee tokko cimaadha laayikirra dislaayikiin yoo baay'ate yaa'utubii maal gochuu akka danda'u hundi keessanuu sammuu keessanitti ni yaaddu jechaadha. Keessattuu warri yaa'utubii dandeettii qabdan beektan jechaa seera isaa. Kanaafiyyuu riippoortiis ni goona namni dhibba tokko guruppii kana keessa jiraate namni 100 riippoortii godha namni 100 dislaayikii godha. Kanaaf yeroo kana nama sanarratti yaa'utubii isaa sun gara hamtuutti deemaa jechaadha gabbuutti deema. Yaa'utubiin illee kana yeroo baay'ee ni ilaala sirriitti ni qorata. Laaleetiin kan monetized isiniif godhu yeroo namni guutee fi watch time guute. Kanaafiyyuu nu watch time keenyaa fi subscriber keenya guutuu waan barbaannuuf hojii kana waan seenuuf namni tokko adaraa waan isinii jedhu gara guruppii kanatti hojii kanaaf namni qophaa'e gara guruppii kanatti immediately akka seenne isinii jechuu barbaada. Egaa kanarra qabadhe isiniif yaadni kan koo kana asirratti yaada qabaddan komentii jedhan barreessaa isin jala waliin haa guddannu.